wallahi maal akkatti tingotu yaani muktaara walta ta'e anata shawatina kumbeego wayyaa shaboon barbaree maal akkanti moo kana barbaree haa qebbaate keessa buuftee barbaree maal rakkoo qaba rabbii edii meesti ere rabbii edii kun maal rakkoo qaba mee muktaara qaaraa dha nyaatuma hojjechuun beektu maa muktaara eegisi nyaataa man jirtu maal akkatti hojjetame akkatti hin taare maa kun qaaraa dha kaa lubbu qaaraan maal godha rabbi paasta jaallatta ko paastaan si hojjedhe jaallattaan wallahi wallahi yeroo baay'ee bada paastaa itti mi'aaye malee shaboon mi'aa wallahi wallahi shaboo ere mi'aa akko yeroo nda paastaa jedhu wallahi shaboon yeroo nda paastaa ere wallahi kan bishaan fide bishaan maaliin fide muktaara ngubu wallahi ya shaboon sa way maal sitti mi'aa sanyiin ta'uu miilaalla gama keessa shaboo qabaa wayya shaboon barbaree maal isa gama keessa shaboo qabaa maal si nyaatan jettu wallahi wasitti hin jijjiiru mee gama koo nyaadhu maal jijjiirta sa dhiqqatti nammee dheetanii xiqqata yootti nammee dheetanii gama koo nyaadhu laalish والله يا شبو ما يشبو والله مالك كنت تنقطو يعني مقدار والدة أنا تجي تنقوم بيجو ويا شبون بربري مالك أنت مو كان بربري هاك بعد كده بوفتي بربري مالك كم ربي يدي مستي أرى ربي يدي هم مالك كم ما مقدار وكارا نياتو مجتون بيتو ما مقدار يجلس نياتا من جرتو مالك كنت جسمك كنت ينتاري maa kun qaraadha kaa lubbu qaraan maal godha rabbeeri maal godha ammaa isa dheedhiisaa yoo nyaatu maa dhaqee mureessii fiduu maa soo giddi jiru akka soo giddi keessa achiin kun biyya rabaatee galtan jire muktaara maaltu biyya rabaatee galuu hojii walitti fideemma goy maal isaa maa kun kan argisan isi maa inni kun isi qabime kabinje qabi ka shaboon maal argaa nyaanni hin taane wallahi maal qabi maatiin beeka waan itti godhu wallahi kun uffatarraa bu'eega uffatarraa bu'e hoo nyaadhu kaa wajjin asarra nagaa qabda rabbiin baraatu kwayi nyaadhu boon warabbi qaba kun uffatarraa bu'e yoona maal kun isa maali mammaa inni uffatarraa bu'e kan uffataa xiqqoo muktaara kun maalin godhe na fatararra bu'e kanuma maalin soo gidda akkana wanta dhina kan maal isa waan dhabeen qabu baruma dhabe tokko mara beedi qaaraa duruu nyaanna muktaara gaata xiqqeessee murre malee way natti tolee mana inni dheeressee murre qaaraa yoo ta'e saran yoo paastaa daabboo nyaatuma jennaan biddeenaa wajjin nutti fidda mara beedi muktaara qorra kana keeganaa suuqitti si ergamoo dheetani gaama akkama kan paastaa biddeenaa nyaatanii boo daabboo wajjin nyaatama kun immoo deebisee kirriin maal kun mana hodhaa uffataa jirtamu يا رب رملنا قلت يقول ما بر من ودا وفتا جرتا ورب الكونات زيت شيء مالكم من ودا تركي تفهموا ما تركي أكم تباستا كيس في لا برن كنا أما سكت ترى نيا وفترة دينك ترى بوي كامما مو غراك سوون تدا ويجي يا ربي يا رملنا قلت مختاري ما من جيرام تسا ما لسه ما جيرام ما نسافودي وفتانو دلوا ما دينغتا كيا بوي والله غراكه تنا مدي مينا كيف ما جچو وفترارا بوي والله إدّا دكو إدّا وته وفتاو دملي غرانا ما كسام ما غولدا فودي كمسينو ددو كاوسيته وي ام بلنج رالو بول ان شاء الله منو غبونيا سمانا يفيد اگدا ابو زيدوش مال باستا شبون كيسا بي كيسا كمدي ابونيا تن ما مختارو مچانا ما ياته كيو غبو ودي نون تايده ade ma durunya to nyata najud ma ara kara bisa rabbin zarado kara ita kara balen qabde akkatti kiya wal fuute ma rabbe durunya tan kara ma sanamiti ka amma bar kara miti ashabon bar har kala mani ngeditine tokko barbaren keessa hinguba keessa maayu ke akkana ma wa makina yoo du carqeen mo keessa uffata raagee boy ka muktaara yoona sun carqeen uffata raara boy abora beedi nyaaddu kalaas nyaaddu xiqqoo mashee nyaaddush mee nyaaddu laaliyaa isi bore kenda bo fide waan boddeen mee dabbu ma shaayan amma kuna shabon sa ne goy me kirri ko hani no
Awuzi billahi min shaitan rajim. Kirri ko fatte nyaata nan jibbisiisini ko rabbiin soraaddutti taabeen hojjedhee misaati. Awuzi billahi. Ara jijjiiramtee isaa? Ambeelaan jira wallahi laazimna cuuftee ko waan takka yongubu. Nyaadhu kan maal ta'a isaa shaboo isaa biraa akkamti nyaata? Shaboo hin danda'aman shaboo cuggaarraa nama fixanii. Shaboo isaa. Wayi ashaboo isaa. Biyya sanatti akkamitti jiraatu biyya alaa turte miti yaa. Waa'ee lamaan gosa amma erga nuti gara ji'a tokko meeqa hojjetaa man jiru. Akkamitti akkana badee. Ani erga biyya rabaati gadaadhaa nyaata hojjedhe. Ashaboo barbaree deebisee immoo paastaa biddeenaan ganama kana paastaa biddeena nyaachuun eebiidha rabbiin soraadhu waan qabanii nyaatanii maa amma gana dhaga daabboo bituurra maal rakkoo qaba. Anas dhaan daabboon hin fedhu. Maal ashaboon hore ashaboon akkanatti keessa bahe nyaatuun tarraan taane bakka walumaa galatti. Awwillaa hin taane. Wallahi billahi. Warra kulkaaba nyaadhee hin bitagamu taaroo. Nyaata waan takka hin bannee akka kanatti ashaboo barbaree maa keetti nadheetta. Nyaadhu rabbi. Rabbi waan akkana takka arganii tokko. Wallahi shaayii garaa duwwaatti nu gumu taaroo ganamaan. Nyaadhu rabbi. Maal sanaa ta'u mana nyaadhaa? Maal taatee? Rakkoo akka tokko si godhu jira wallahi. Lakkee maa barbareen hin guban nyaanni isaa akkas. Egaa lubbuun mayeetiidhaaf bucuu si qammasanii bishaan irra dhugaa bishaan bishaan hin jiru maal isaa? Mee afaan hin qabiilaa. Barbareen natti hin fidin kaa maal taate isa kun akkana qabbaatee keessa hojjetan fiddaa. Maal buduruma nyaatanii barbaree. Oo nyaadhu kaan akka hin simmu. Guddiseetuma maal. Nyaadhu kaan jedhee bara. Guddisee mure malee maal ta'e qaaraa dha'uun gubuo. Waan afaan nama hawwisu hundaa. Wallahi nyaati mi'aawama takka hin taane garuu na cufteetta nyaadhu. Nyaadhu maal nyaadha filan dibee bara nan dhiise. Naan taane qaba. Amma nyaata kana guba. Waan naan taane tokko dirqii nyaadhu nama jettaa. Nyaata kana guba muktaara. Wayi ashaboo haala kan jirtu sitti hin beekamu. Ana wanta kana gubaa hin jiru. Sii kan sii bara. Ambeelaan jiru akkoo taate. Namni biraa dhufe nyaatu. Quufa qabdaa taate. Quufa qabdaa irribarraan ka'e natti fakkaata. Yoo irribarraa namni irribarraa ka'e waan itti kennan nyaataa bara. Ahaa ashaboo akkasumatti gadi itti naqxanii irribarraa ka'e nyaata. Awuuzu billaa mashadhaa. Sangaadha see taa'ate isa. Moo akkamitti waan samaa hin jiru. Irribumarraa ka'een lakkaa irribumarraa ka'anii uumate goote tokko ashaboo isa ta'u barbaree ta'u gaditti dhiittee mannaan isuma nyaadha gubaadhuma ta'uu kan manni akka namii aansaa jechuudha. Daangaa darbe kana nyaadha jechuudha. Robbul qaba shaayii kana sitti nagaa. Maali shaayii maal wanti walitti nagu fide? Shaayii kana sitti nagaa. Maali? Naarsitee jirta. Nyaata akka kanatti mi'aawu jechuudha ganama ani naan taane rein taane bakka maali? Shaayii kana danna seedu. Maali? Naarsitee bari sukkaara dhibba na galchite. Biyya rabaatti galtee miti akka itti babal'iftee itti murtaa qaaraa jettu. Maali yoo qaaraa babal'isanii itti muran rakkoo qaba? Qaaraa akkasittuu nyaatamaa miti. Maali gaafa durii ati adeemsa Itoophiyaa maali? Maalitti rabbeedhi? Ani nyaata Itoophiyaa hojjechuun beeku har'a ji'a tokko si hojjechaa hin jiru. Maalitti beeku har'a mataa miilli isaan beekamu takka kirrii keessaa hojii takka asiin soogiddi keessaa laphee nama kutaa. Asiin barbareensaa keessaa arraba nama mura. Amma akkan ganamaan hirribaa ka'etti na cuftee fayyaa ta'e. Wayi sii jecha waan ashaboo qabuuf waan sun sii jecha waan jismiin kun dandeenye nyaachuun qabaa. An akkasitti fakkeenyaaf si jecha waan ka'ee fuudhee kabajaa keetti jecha fuudhee akkasitti nyaadhee waan soogiddi keessa beekan. Okay? Waan barbareen keessa beekan. Miidhamuu hoorraa nyaatichi oofeewu akkamitti fakkaata? Akkamitti fakkaatan jedhu. Ati yaadi kaasa maal taate waan nama irraa dhukkubsatu nyaatee soogiddi keessa bahee barbareen keessa bahee anaan maal laabuudhaan. Ikkoo paastaa jaallatta naan ganamaan ka'e. Paastaa? Bar paastaa akka ittiin jaalladhu bar. Yoo soogiddi likkan nyaatee oo barbareen likkan nyaatee kana bar carqii kirrii keessaa fuudhame bar kirrii agartee kirrii fa'a. Wayi kirrii agartee kan ittiin uffata hodhan. Maal taate? Maali maa akkamitti nyaadhate? Dhibamuu hootiin akkamitti godhata? Akkamti godhan jedhe maali? Ati bo'oo qabdaa ta'an waan barbaree nyaachuu dhabeef yookaan waan soogiddi keessa bahee nyaachuu dhabeef. Ati akkan dhibamu barbaaddaa? Biyya rabaatti galtee ati kana hojjechuun beektu naan jirta. Biyya rabaatti galee har'a ji'a tokko si hojjetaa hin jiru akka maal na har'a bade kaa?
arraba deemtee hin waan ji'a tokko si hojjechaa jiru biyya lafaati galtee kanatu hojjettaate naan jettaan. Maal gochuun qaba reeshii himuu hin qabu reeti. Maalidha? Fayyaa ta'e. Barbareen keessa ba'e soogiddi keessa ba'e akkamitti ati nyaadhu waan barbareen soogiddi keessa ba'e nyaadhee dhibamuu koofeeta. Dhimma keeti bakka nyaatiin amma natti sinaafee warra Maalidha waan guddiidha. Maaltu si hojjetee guyyaa biraa sirreetti kaa'amaa. Guyyaa biraa